Tole nagaadhaaf araarri jaalalli waaqayyoo haala qixa kallattii gola gulantaa biyya jirtan hundumarratti isiniif haa baay'atu. Kabajamuudhaa fi jaalatamuu obboloota koo maatii ganni tuubii jala jirtan hundumti keessan fayyaa keessan nagaa keessanii anis baay'ee nagaa kooti. Gooftaa keessatti eegamee karaa kallattii hundumaan gargaaramee barroo harka waaqayyoo irratti baatamee nagaa guutuuf nagaa irraa afaan qaba. Gooftaan nagaa koo baay'isee karaa hundumaan na gargaari. Maqaan waaqayyoo bara baraatiin haa eebbifamu. Nagaan ana bira jiru kun isin biras dachaa dirribiitii akka jiraatu abdiif amantii guutuu waaqayyoon biraan qaba. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyoo karaa hundumaan nu gargaaree jennaan nagaa arganne, karaa hundumaan nu gargaaree jennaan sa'aatii kan argachuu dandeenye. Otoo waaqayyo nu wajjin hin taane ta'eetii nagaa keenya nyaachuu kan barbaadamu wantoota baay'eetu jiru. Waaqayyo nu gargaaree jennaan garuu isaan nagaa keenya nyaachuu barbaadan sana hundumarrayyuu tarkaanfannee nama sa'aatii kana geenye jirra. Kanaaf waaqayyo yeroo hundumaa galata nurraa qaba jechuudha. Haalli yoo mijatee haalli yoo mijachuu baate yoo toles yoo toluu baates waaqayyo galata naaf sinirraatii qaba. Sababbiin isaa iyyuu haalli yoo mijachuu baate haala mijanne sana keessa inni ceesisee yeroo sa'aatii amma keessa jirru kan inni nuuf laateetu waaqayyoodha waan ta'eef. Kanaaf baga nagaatti eegamtanii baga waaqayyo isin wajjiniitiin ta'e jecha tolee maatii ganni tuubii warri maatii koo taatanii jirtanii laayik sheer gochuudhaan na jajjabeessaa na wajjin dhaabbadhaa isiniin jedha. Jajjabinni keessan anaaf jajjabina koo gaafa isin na jabeessitan jabinni koo moor beekumsi ani qabu wanti ani isin biraan gahuu barbaadu hin dabala jechuudha. Gaafa sana mootii jechuudha anis halkiif sodaa tokko malee wantan beeku wantan isin biraan gahuu barbaadu wantan isin barsiisuu barbaadu fidee daayirektii gara keessanitti dhiyeessa jechuudha. Warri immoo maatii koo hin taane yuutuubii koo sabiskiraayib gochuudhaan maatii koo ta'aa isiniin jechuun jaalladha. Na jajjabeessaa na wajjin ta'a jechuun jaalladha. Gamanumaan har'a wantiin dubbachuu barbaadu tokko sagalee waaqayyoo waan tokko wal wajjiniitiin dubbanneetu waaqayyoon hin galateeffanna jedhee wal wajjiniitiin waaqayyoon akka galateeffannuufiini. Sababbiin isaa iyyuu maal si ta'e obboloota koo yeroon ammaa kuni sa'aatiin amma keessa jirru kun sa'aatii baay'ee ulfaataadha. Sa'aatii biyyi keenyatti haala ulfaataa keessa jirtudha jechuudha. Kanaatiif sa'aatii kanatti maal gochuu qabna nuti dandeettii nuti qabnu tokko fakkeenya mana hidhaa garaagaraa keessatti lammiileen keenya dararamaa kan jiran baay'eetu jiru. Gola haadha ormaa keessatti rakkina adda addaatiin karaaf kallattii adda garaatiin dararamaa kan jiran lammiilee baay'eetu jiru jechuudha. Isaan sanaatiif wanti nuti gochuu fi dandeenyu wanti nuti hin goonaaf jennee qabnu yookiinis abdannu tokkos hin goonaafis jennee gaafa abdanne kan irraa hin dhabne tokko waaqayyoon qofaadha. Sanaatiif haaluma keessa jiru keessa dhaabbanneeti waaqayyoonis hin kadhanna wal wajjiniiti waaqayyoon hin galateeffannaani. Otoo galateeffannu hidhaan keenya hiikkata, otoo galateeffannu hidhaan dhalootaa hiikkata waan ta'eef waaqayyo yeroo hundumaa hin galateeffamu obboloota koo. Phaawulosii fi Sillaasee mana hidhaa keessa taa'aniitu waaqayyoon faarfatani. Mana hidhaa keessa taa'anii gaafa waaqayyoon faarfatani waaqayyo faarfannaa isaanii mana hidhaa san keessa taa'anii faarfatan sana dhagaheeti hidhaan isaaniis hin cite balbaloonni mana hidhaas hin banamanii jedhamanii an sochee jedha dubbiin sagalee waaqayyoo. Kanaaf haala kamiyyuu keessa jiraadhu obboleetti koo rakkina keessas jiraadhu hidhaa keessas jiraadhu dhukkubsadhus jiraadhu dhiphina kamuu keessa jiraadhu haaluma sana keessa dhaabbadhuuti waaqayyoon galateeffadhu haaluma sana keessa dhaabbadhuuti waaqayyoon waaqeffadhu. Kanaaf mee haalli nuti tolee yookiin nuuf mijatee osoo hin taane baay'een keenya mana madaamii keessa jirra. Baay'een keenya karaaf kallattii adda garaatti garii keenya nutti mijatee garii keenya immoo nutti mijatee kan jiraannutu jirra jechuudha. Haa ta'u garuuti yeroo daqiiqaa qabnu keessatti dursa waaqayyoodhaaf laannee jechuudha. Yaada keenya waaqayyo wajjiniitiin gaafa taasisne dudubbii keenya waaqayyo wajjiniitiin gaafa taasisne waaqayyo garuu iyyata keenya isa gaafa rakkoo guyyaa rakkinaatti dhiphina keessa dhaabbanne rakkina keessa dhaabbanne hidhaa keessa dhaabbanne gara isaatti ol iyyannu sana waaqayyo nuuf dhagaheetu iyyanni keenya guyyaa tokko deebii argateetu waaqayyo furmaataan gara keenya dhufa jechuudha. Kanaatiif maal gochuu qabna yeroo keenya miidiyaalee garaagaraa irratti yeroo keenya iddoo hin taanetti yeroo keenya iddoo qoosaatti
yeroo keenya iddoo adda addaatti guburraa kadhachuu waaqayyoon kadhachuu haalli ulfaataan isoo dhufe haalota sana keessa waaqayyo akka nu ceesisu haala sana waaqayyo akka salphisu biyya keenya irratti gadda hammaate kana biyya keenya irratti lammiin keenya bahee ol deebuu dadhabe kana dhalataan bahee ol deebuu dadhabe inni karaa irratti akka hoolaa dhangalahaa jiru kanaafi waaqayyo akka araara nu buusu biyya keenyaaf kadhachuu lammiilee keenyaaf kadhachuu mootummaa keenyaaf kadhachuu akkasuma lammii keenya mana hidhaa adda addaa keessatti dararamaa kan jiran haalli isaan dhibee haalli isaan rakkisee jireenyi isaanitti hammaatee karaa adda addaatiin haalatti nama baay'ee nama jibbisiisutiin rakkataa warra jiran saniifi waaqayyoon otoo kadhanneefiiti waaqayyo furmaata fideetu garaadhuma keenyaatiin isaan sana rakkina isaanii keessaa butee isaan kaasa dhiphina isaanii keessaa butee isaan kaasa galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u maal jedha seetan maxaafa faarfannaa Daawit lakkoofsa 120 boqonnaa faarfannaa Daawit 120 lakkoofsa tokko irratti dhiifama rakkina koo keessattis ani gara waaqayyootti nan iyyadha inni immoo ana jalaatii in owwaata jedha kanaatiif rakkina keessa dhaabbannee dhiphina keessa dhaabbannee gara waaqayyootti gaafa iyyine waaqayyo iyya keenya hin nagaa waaqayyo rakkina keenya keessaas nu fura waaqayyo dhiphina keenya irraas nu fura kanaaf yeroo hundumaa waaqayyoon hin galateeffan waaqayyo hin galateeffama jechuudha meetii faarfannaa tokko wajjin dhaggeeffanne macaafa qulqulluu keessa iddoo tokko dubbifanneetu waaqayyoon wal wajjin hin galateeffanne maqaan waaqayyo bara baraatiin kan eebbifame haa ta'u. Sine yadatama Uya ke goftako Gadi jechana ful jechu vanjira Fayam chamniko Namni nama namu bijare tu diga Kakate tu ana Uya dua koti sana gargaru Sitan kolugana Kabane, itina gumopsu, wangaran koferu malato chufane, afane nadusu, sila unna koti fane me kakamu. Tole faarfannaan koo addachite Yesuus Kiristoos gooftaadha waan hundumaa keessatti macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko dubbifanna macaafa Isaayaas raajichaa boqonnaa 30 lakkoofsa 18 hanga 20 irra kan jiru dubbisa maqaa Yesuusiini akkas jedha waaqayyo garuu ammayyuu tola isaa isinitti agarsiisuudhaaf isin eegaa jira isiniif oowuudhaafis ka'eera waaqayyo gooftaan waaqayyo isa firdiin isaa qajeelaa waan ta'eef warra isa eeggatan haa gammadan lakkoofsa 19 irraa ati yaa saba Xiyoon yaa isa Yerusaalem keessa jiraattu si'achi hin boossu yommuu ati iyyitu akkuma sagalee kee dhaga'een inni tola isaatiin deebisiif hin kenna lakkoofsi 20 irraa waaqayyo buddeena rakkinaa isiniif hin kenna bishaan dhiphinaas isiniif hin obaasa haa ta'u iyyuu malee inni barsiisaa keessan isa deebi'ee isin jalaa hin dhokanne isa isin ija keessaniin argitanidha jedha galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u maqaan waaqayyo bara baraatiin haa eebbifamu maal jedha waaqayyo garuu amma iyyuu tola isaa isinitti argisiisuudhaaf isin eegaa jira jedha eenyuun nuun eegaa jira saba isaan eegaa jira maal gochuudhaaf tola isaa nutti argisiisuudhaaf araara isaa nutti argisiisuudhaaf nagaa isaa nutti argisiisuudhaaf nu eegaa jira waaqayyo garuu amma iyyuu tola isaa isinitti argisiisuudhaaf isin eegaa jira jedha isiniifis oowuudhaaf maal godheera ka'ee jira waaqayyo isinis oowuudhaaf ka'ee jira waaqayyo gooftaan waaqayyo isa firdiin isa qajeelaa waan ta'eef warri isa eeggatan haa gammadanii jedha warri eenyuun eeggatanii warri waaqayyoon eeggatan haa gammadanii waaqayyo firdiin isaa qajeelaadha waaqayyo firdiin isaa sirriidha waaqayyo akka nama jal'inatti hin faradu waaqayyo akka nama
ka'ee dubbatee ka'ee faradee ka'ee keessan deebi'u waaqayyo furdiinsa qajeeladha waaqayyo waan dubbate sanaatiif jiraata waaqayyo waan dubbate sanarratti dhaabbata waan ta'eef warri waaqayyoon eeggatan maalaa godhan haa gammadan haleluuyaa maqaan Yesuus Kiristoos bara baraatiin kan eebbifame haa ta'u warri maal eeggatan jedha warri qabeenya isaanii eeggatan hin jenne warri fira isaanii eeggatan hin jirre warri haadha abbaa isaanii eeggatan hin jenne warri obboleessa obboleettisaa eeggatan hin jenne warri waaqayyoon eeggatan maalaa ta'an haa gammadan sababbiin isaayyuu furdiin waaqayyoo qajeeladha waan ta'eef warri waaqayyoon eeggatan haa gammadan jedha maqaan waaqayyoo bara baraatiin kan eebbifame haa ta'u ati yaa Sabaxiyoon yaa isa Yerusaalem keessa jiraattu si'achi hin boossu yemmuu ati iyyitu akkuma sagalee kee dhaga'een inni tola siif deebisee tola isaa deebisiif hin kenna jedha yaa Sabaxiyoon yaa isa Yerusaalem keessa jiraattu ati iyyuu akkuma sagalee kee dhaga'een inni tola isaa sitti tola isaa isattiin deebii isaa isiniif kennaa jedha galanni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u eenyuun waaqayyoon jechuudha waaqayyoon tola isaa nutti argisiisuudhaaf iyya keenya dhagahee yookiin immoo iyya keessan dhagahee jedha dubbiin sagalee waaqayyo dubbiin kun waa'ee keenya dubbataa jira anaaf isinitti dubbataa jira obboloota koo ati yaa Sabaxiyoon yaa isa Yerusaalem keessa jiraattu si'achi hin boossu yemmuu ati iyyitu akkuma sagalee kee dhageen inni tola isaatiin maaliin godha deebisiif hin kenna akkuma sagalee kee dhageen waaqayyo akkuma iyyata kee dhageen waaqayyo akkuma yaammata kee dhageen deebisiif hin kenna jedha galanni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u lakkoofsa 20 waaqayyo buddeena rakkinaa isiniif hin kenna bishaan dhiphinaas isin hin obaasa haa ta'u iyyuu malee inni barsiisaa keessan isa deebi'ee isin jalaa hin dhokanne isa isin ija isaatiin ija keessaniin argitanidha jedha waaqayyo kan isin jalaatiin dhokanne kan isin deebitanii ija keessaniitiin arguu dandeessanidha jedha maqaan Yesuus bara baraatiin kan eebbifame haa ta'u egaa waaqayyo jalqabuma firdiin isaa qajeelaa waan ta'eef waaqayyo jalqabuma sirriidha waan ta'eef waaqayyoof namni waaqayyotti amanee jiraatu namni waaqayyoof of kennee jiraatu namni jireenya isaa waaqayyotti hidhatee namni waaqayyotti wajjiniitiin relationship ta'ee jireenya isaa relationship godhee jiraatu haa gammadu jedha dubbiin sagalee waaqayyo maaliif jennaan dubbiin qajeelaadha maaliif jennaan dubbiin isaa dhaabbataadha maaliif jennaan dubbiin waaqayyo sirriidha waan ta'eef namni waaqayyo isa firdii qajeelaa waaqayyo isa firdiin isaa qajeelaa waan ta'eef warri waaqayyoon eeggatan haa gammadan jedha deebisee ati yaa Sabaxiyoon yaa isa Yerusaalem keessa jiraattu si'achi hin boossu yemmuu ati iyyitu akkuma sagalee kee dhageen deebisaa siif kennuudhaaf tola isaa isinitti argisiisuudhaaf deebisaa isiniif hin kenna jedha maqaan waaqayyoo bara baraatiin kan eebbifame haa ta'u waaqa kanaa qabna waaqa gaafa iyyan nama jalaa owwaatu waaqa gaafa barbaadan namatti mul'atu waaqa gaafa itti dubbatan namaaf deebii deebisu qabna galanni Yesuusiif haa ta'u nutoo otoo waaqa kanaa qabnu iddoon keenya eessa yeroon keenya eessatti gubataa oola hojiin keenya maal keessa jirra daqiiqaaf sekandii qabnutti maal dabarsaa jirra miidiyaa garagaraa irratti qoosadhaan yeroo keenya gubaa jirra miidiyaa garagaraa irratti yeroodhaaf gammannee kolfinee jirra no deebi'aa koottaa waaqayyo warra sanatti iyyataniif warra na eeggataniif warra na amanataniif iyya isaanan dhagaa jechaa jira kanaaf obboleettii koo deebii koottu warra rakkataniif karadhu warra dhiphina warra hidhaa garagaraa keessa jiraniif karadhu waaqayyo iyyata kee dhageetu hidhaa isaanii isaan kuteessisa waaqayyo iyyata kee dhageetu hidhaa isaanii keessa rakkina isaanii keessa kutee isaan kaasa kanaaf waaqayyo buddeena rakkinaa isiniif hin kenna bishaan dhiphinaas isin obaasa haa ta'u iyyuu malee inni barsiisaa keessan isa deebi'ee isin jalaa hin dhokanne isa isin ija keessaniin argitanidha jedha maqaan waaqayyoo bara baraatiin kan eebbifame haa ta'u inni barsiisaa keessan maalidha isa isin jalaan dhokanne isa isin deebitanii ija keessaniitiin argitanidha jedha maqaan waaqayyoo bara baraatiin kan eebbifame haa ta'u egaa waaqayyoon haala keessa jirtu keessa dhaabbattee gaafa yaamte waaqayyo si jalaa dhokatu miti waaqayyo isa fuula isaa si jalaatti deeffatu miti nama tokko fakkeenyaaf barbaaddee dhimma tokko barbaaddeeti gaafa barbaadde sana iddoo barbaadde sanatti argachuu dhiisuu dandeessa namni sun si jalaa
jalaa dhokachuu dhiisuu danda'a. Rakkina keerraa si furuu dhiisuu danda'a. Yaa ta'uyyuu Waaqayyo garuu isa akkasii miti. Gaafa barbaadde isa sitti mul'atu. Gaafa waammatti isa si jalaa uwwaatu. Yeroo hundumaa Waaqa sitti dudubbachuu danda'a. Obbiraatii qabda obboleettii koo. Waaqa akkasiin obbiraatii qaba. Kanaaf otoo Waaqa akkasii qabnuuti. Kanaaf otoo Waaqa akkasii wajjin jirruuti. Kanaaf otoo Waaqa akkasii duuka jirruuti. Yeroo keenya iddoo biraatti hin gubiin. Kootu obboleessa rakkatteef, kootu obboleettii rakkatteef kadhannee dhimma haa baasnu. Maaliif jennaan aboon arraba koorra jira, aboon arraba keerra jira. Aboo kanas kan nuuf kenne Gooftaa Yesuus Kiristoos waan ta'eef otoo aboo akkasii qabaannee jirruuti iddoo keenya yeroo keenya iddoo adda addaatti hin gubne. Warri hidhaa keessa jiraniif, warra rakkina adda addaa keessa jiraniif gaafa kadhannee fi Waaqayyootiin akkuma nuti Waaqayyootiin eegganne dhimma nama kanaas dhimma saba kanaatis warra kalaaf kallattii adda garaatti rakkataa dhiphataa jiru sanaatii fi dhimma isaa gaafa gara Waaqayyootti dabarsinee fi Waaqayyo iyyata keenya dhageetu rakkina nama sanaas argeetu dhiphina nama sanaas argeetu maal godha rakkina isaa keessaa buteessa baasa. Kanaaf Waaqayyo yeroo hundumaa gaariidha. Maqaan Waaqayyo bara baraatiin kan eebbifame haa ta'u. Gooftaan hunduma keessan baraa fi jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa isiniin jechuun an jaalladha. Mee Waaqayyo isa waan hundumaa keessatti nu gargaareef dubbii isaa kana nu walitti dubbateen galateeffanna. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Yaa Waaqayyo Waaqa jiraata karaaf kallattii hundumaan nu gargaarteetta nu wajjin taateetta dubbii keetiin nutti dubbatteetta galanni guddaan maqaa keetiif haa ta'u. Dhugaadhaati gargaaraa, dhugaadhaati sirriidha, dhugaadhaati Waaqa amanamaadha, dhugaadha warra si eeggataniif inooyita, warra si eeggataniif hin dhaabbatta, warra si eeggataniif jirtaati. Kanaaf yaa Waaqayyo isiniifan jira warri ana eeggatu. Warri ana eeggatu agammadu akkuma jette yaa Waaqayyo nutti dubbatte galanni guddaan siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraatiin kan eebbifame haa ta'u. Akkanuma yaa Waaqayyo warra karaaf kallattii adda garaatti dhiphatanii jiran hundumaa keessatti ati wajjin taateetta yaa Waaqa sababii ati wajjin taateef rakkina isaanii keessa dhaabbatanii har'a gahuu danda'an. Kanaaf si haa galatu. Waaqayyo galata keenya duukaa yakkaa keenya hundumaatti araarame cubbuu keenya irraa bilisa nu baasi beeknee wallaallee kan si yakkine hundumaatti yeroo keenya iddoo nuuf hin malletti kan gubnetti araara keetiin nu mil'atu dubbii keenya adeemsa keenya yaada keenya hojii keenya hundumaatti araaran. Waaqayyo Waaqa jiraata dubbii keessa dhageenya kan ammoo jireenyatti jijjiirree jiraachuu akka dandeenyu eenyummaan keenya namummaan keenya akka jijjiiramu ati nu gargaari. Akkanuma yaa Waaqayyo maneedhaa garagaraa keessatti iddoo adda addaatti dhiphataa kan jiran rakkataa kan jiran yaaddaa kan jiran maqaa Yesuus Kiristoos yaaddoo isaanii keessaa butii isaan baas hidhaa isaanii keessaa butii isaan baas hunduma waan gootuuf maqaan kee bara baraatiin haa kabajamu. Ameen.